yoo waajjira isaanii dhanne shaneedha jedhanii nu hidhu. Yoo dhaannee lafa isaan jiranitti waltajjii kantiibaas haa ta'u waltajjii magaalaa sabbataa gandallee haa ta'u yoo annee irratti dhiyaannee gaaffii gaafanne gaaffii namummaa eenyummaa keenya yoo gaafanne shaneedha jedhanii nu hidhu. Maanni ati eessaa dhuftee ati shaneedha abaluusi ergee jedhaniiti kan isaan nu hidhan kan isaan nu gidirsaa jiran. Inumaayyuu immoo yeroo darbee sagalee uummata keenyaaf sagalee taana jenneeti seera qabeessummaadhaan kan magaalaa sabbataa kana keessatti baane barii ayyaana qillee barii sarbiinsa mirga namummaan duratti raawwatan gogaan har'a haadaan ana mataan koo rifeensi koo gurguddaa ture waan sobuu hin dandeenye qeerroon as jiran kun illee hin argu gogaan har'a haadaan waajjira poolisii keessa nagashanii maalan godhe waan tokko baadhee hin jiru harka koo qullaan jira harka koo qullaan bee qaamni koo kun illee hin jiru qaamni koo mana murtiitti yaani kanan mana murtiitti kan nagadhiise birrii 3,000 qabsiisanii nagadhiisan qullaa koo daanyaatti qullaa koo agarsiifadheen bee nagastiin maaltu hojjetamaa jira namatti himannoo dhabne akka dhaabaatti paartiin dhaabni keenya hin qabnu nama biraa namatti himannu hin qabnu dhaabni keenya kaafaa'os ta'e amma akka kana jirtan kaafaa'oon maal nu gochaa jirtu sarbiinsa mirga namummaatu nurratti raawwataa jira. Nu hidhani maaliif nu garafu hin hidhani eegi hidhanii booda immoo namni tokko hidhamee sa'aatii 24 booda mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti kan deebii kennu mana murtii amma garuu magaalaa sabbataa keessa kan jiru sabbataan mootummaa oromiyaatiin bulaa jiraachuu seetiif mootummaa kan biraatiin bulaa jirti ta'e hin beennu nu galuu dide galgala sa'aatii 12 hingaa yoonnate waraqaa eenyummaa nurraa fuudhanii ilaalu. Waraqaa eenyummaa keenya nurraa fuudhanii ilaalu waraqaan eenyummaa keenya iddoon dhalootaa irra jira yoo iddoon itti jiraannu as yoo ta'e iyyuu wallaggaadha hin jedha yoonnate waan biraa lafarra goototanii waan biraa nurratti raawwataa jiru waan biraa reebicha hamaa nurratti raawwataa jiru kana akka keessanitti isin maal nuuf faltu akka human rights warra jedhaman sanaa wajjiniin. Lee sagaleen uummata keenya akkasittiin akka nuuf dhaga'amu cunqursaa hamaa keessa jirra akka magaalaa sabbataatti reebicha hamaatu ijoollee keenya irratti gaggeeffamaa jira ammallee ijoolleen quba qabdu sa'aatii 9 halkan keessa sa'aatii 9 awwaash sabaatiitti fe'amanii jiru dheengadda awwaash sabaatiitti fe'amanii jiru akkaataa isaanitti jiran dhuguma awwaash sabaatti fe'anii isaaniiti awwaash sabaatiitti fe'uu dhiisuu isaaniillee hin beennu lafa isaan keessan hin beennu jiiloo qabna nu jara kanarraa. Isin sagalee nuuf ta'a namatti iyyannu hin qabnu isin warri paartiin keenya dhaabni siyaasaa keenya akkasiin sagalee nuuf taataniidhaan jedha dabalataan waa'ee OMN'ti OMN engada dhufee sagalee keenya quuqama keenya isaatiin nurraa fuuchuuf turetti akkasittiin akka sareetti magaalaa keessa ari'anii jiru biyya isaarratti biyya Oromiyaa biyya isaarratti uummata isaa Oromoorraa yeroo inni sagalee fuuchuu dhufetti kun maaliif ta'a maaliif OMN ammayyuu sagalee uummata Oromooti sagalee keenya waan OMN jedhuun fudhanna waan OMN irraa dhageenya hin fudhanna ammayyuu warra OMN xiiqiidhaan magaalaa sabbataa keessatti indinaadhaan hojjechuu qabduun isin jedha warra OMN xiiqii hedduudhaan hojjechuu isin cina jira isin jira dhaabannan jedha galatoomaa xumureera. Hayyee galatoomadha guyyaa har'aa kana guyyaa addaati anaaf guyyaa lammaffaadha. Adda durummaadhaan xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad duratti fageenyarra yookiin immoo maskootii televezyiiniitiin kan arginu har'a qaaman asitti nu gidduutti argamuu isaaniitiin gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Maaliifuu jijjiiramni ijoo jijjiiramni Itoophiyaa kan fide eenyu ija Itoophiyaa kan ta'e obbo Jawaar Mohammad qofa akka walii galaati. Kanaaf gocha amma nurratti raawwachaa jiru kana fakkeenyaaf OMN irratti kan taa'amu kuni waan miidiyaa kanarratti ta'ame qofa miti. Akka walii galaatitti uummata Oromoo irratti kan ta'amaa jiru yookaan immoo miseensa kaafaa miseensa aboo paartii siyaasaa mormitoota Oromoo kan ta'an hunda irratti dhiibbaa taasifamaa jiru jechaadha. Kanaaf wantoota kana kun kan biraa barannee jirra. Wantoota nurratti ta'amaa jiran kan hidhaa dararam reebicha nuuf wanta haaraa miti. Hidhamnee dararamnes wanta haaraa miti. Hidhaanis sodaan qabu reebamuunis nuuf sodaa miti jechaadha.
Kanaafuu kanaan booda wantoota hidhaa fi hidhamuu kana akka fala ittiin gootani kanan barbaadu. Dabalataan hunda keessanuu fuuldura kiyyatti arguu kiyyaaf gammachuu guddaan natti dhagahama. Galatooma. Jijjiiramni kan obbo Mahammadi galatooma. Egaa qeerroowwan magaalaa Sabbataatii fi haayyota keenya koree olaanoo waltaatanii har'a barumsa nu daddabarsitan kun akka salphaatti kan laallu miti. Kana keessatti gaa haayyota keenya kana keessatti maaliif yoon kana jedhu paartiin KFO adda durummaadhaan keessa taa'ee hawaasa isaa wajjiniin kan qabsaa'aa ture, kan lolaa ture, maastar pilaanis dura dhaabbatee kan dhaabsisaa ture keessa taa'eeti hawaasa isaa keessatti dararamaa, hidhamaa, du'aa kan dabarseedha jechuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa salphaatti ilaallu miti, guyyaa anaaf addaadha. Kana keessatti hoggaan kana jedhu gaa ani Dr. Baqqalaa fa'aa wajjiniinis waajjira isaanii akka bara kanaatti achumaan barachaa ture, waliin biiroo isaaniillee haasaa adda addaa taasisaa turreedha jechuudha. Seenaa handuubaa dagachuu nurra hin jiraatu. Fuuldurattis immoo akkamitti deemuu nurra jiraatu hoggaa jennu gaa beektota haayyota keenya kana dhagaa kallattii isaan nuu kaa'an kana fudhachaa hoggaa deemne gaarii ta'a. Ani sareen kaleessa nu nyaatte har'as deebitee nu nyaachuu hin qabdu. Har'as nu nyaachuu hin qabdu. Addaan nu bubbutaa jirti. Yoon kana jedhu qeerroowwan keenya hanarra obboleeyyan keenya baratanii qe'ee ta'an maal jechaa jiru? Akkamitti goomsaa jiru? Qarshiidhaan bibbitaatuma jiru. Oguma jettan chirichaaroo bitaa jiru. Lammaffaa biyya alaatti isin ergina jedhanii akka aanaa toleetti ijoollee 7 carraa buusisaniiru. Paaspoortii isinii baajaniiru. Akkasuma aanota hunda keessa ni jira. Kanaaf biyya alaa nuuf biyyuma keenya yaa qeerroo akkuma duratti waliin gurgurru dafnee waliif haa deebinu. Lafa isinii kennine jiru. Lafa eessaa fidanii ta'an eenyuun nuu kennu? Qeerroo birriidhaan si agawu